Baankii Siinqee. Baankiin Siinqee agarsiistuu jijjiirama dinagdee biyya Itoophiyaati. Yeroo gabaabaa kana keessatti gara industirii baankiitti kan makame baankiin kun waan baankileen kaawwan waggoota kurnan hedduuf biyya kana keessa turan hin hojjenne hojjechaa jira. Miiliyoonota hojiitti galchuu danda'eera. Ani hiyyeecha maallaqa ka'umsaa kannaaf ta'u harkaan qabu. Abbaan koo hiyyeecha. Haati koo iyyeettiidha. Maallaqan isaan irraa dhaale hin qabu jechuun hiyyummaa keef sababa ta'uu hin danda'u. Baankiin Siinqee haadhaa fi abbaa kee bakka bu'ee jira. Ati qofti yaada bizinesii qabaadhu. Aadaa jaalala hojii hin dhabin. Kutannoo fi cichoomina gabbifadhu. Akkuma beekamu utubaan dinagdee biyya Itoophiyaa qonnaadha ture. Irra guddaa jiruu fi jireenyi biyyattii qonna irratti rarra'a. Biyyattiifis ta'e mootummaaf galii guddaa kan argamsiisaa ture qonnaan bulaadha. Garuu maallaqa qonnaan bulaa irraa argamu kana kan liqeeffachuu danda'u warra magaalaa keessaa mana qabudha. Qabeenya qonnaan bulaa irraa walitti qabamutu warra magaalaatiif gamoo ijaaraa ture. Qonnaan bulaan guutummaatti sochii dinagdee biyyaarraa kan lagame ture. Seenaa kana jalqabaaf kan jijjiire Baankii Siinqeeti. Empowered that together. Waliin humnooyina jechuun tokkummaan miidhagina tahuu, tokkummaan humna jijjiiramaa tahuu, tokkummaan injifannoo, tokkummaan milkii, tokkummaan gammachuu fi badhaadhina tahuu qabatamaan lafarratti nu agarsiisuu danda'eera. Baankiin Siinqee tajaajila baankummaatiin achi. Abdii egeree labataati. Tajaajila dijitaalaa ammayyummaadha. Qaroomina humna uummataa kan ittiin agarreedha. Baankichi ordinary saving account yookaan qusannaa idileetiin alatti kanneen akka qusannaa dargaggootaa yookaan youth saving account, sabbata ayyoo saving account qopheechee addatti tajaajila kennaa jira. Kana malees mobile banking, internet banking, card banking, agency banking tajaajila ni kenna. Akkasumas international banking, trade yookaan daldala idil addunyaa, remittance yookaan maallaqa biyyoota garaagaraa irraa dhaabbilee irraas ta'e namoota dhuunfaarraa qaama barbaadameef ni dhaqqabsiisa. Foreign transfer daddabarsa maallaqaas ni raawwata. Liqii ilaalchisee liqii qonnaa yookaan agricultural loan, liqii konkolaataa yookaan motor vehicle loan, liqii warshaalee yookaan manufacturing loan, liqii daldala idil addunyaa yookaan international trade loan kennaa jira. Dhaabbilee waliin hojjetus hedduu of jalaa qaba. Fakkeenyaaf wabii digital financing, buusaa gonofaa fi kan kana fakkaatan waliin hojjeta. Magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Malkaanonnoo aanota hunda keessatti haadholii Siinqee fi dubartoonni kabajaan bahanii hiree baankichi isaaniif kenneef kabajaa fi galata qaban ibsaniif jiru.